agarama agarra bukura chagada wakamalala ayeta dageja agarama ayeta dageja Hakam. Lala ikisa hamanu rakab. Hakam. Wan oromo fidache oromo tintole hunda nurra hakam. Hakam. Kandu enu tingalin. Tingalin. Kajiru rangaragarin. Garangarin. Kajiru enu mukka hakam. Hakam. Rolo kokdunu ayas. Ayas. Bina makokatinu abas. Abas. Bobba karatinu hakam. Hakam. Gala oratinu hakam. Hakam. Kabe nama amatinu abas. Oromo ala olayas. Ayas. Biya sarat abba biya hatai. Hatai. Yaa'ii idilee keenya kan giddugaleessa keenya har'a wiirtuu godina kibba shawaa lixaatti geggeeffamu irratti baga nagaan dhuftanii baga dhaloonni keenya ijaan wal arge egaa akka waliigalaatti yaa'iin keenya yaa'ii idilee 13ffaa kan giddugaleessa keenyaa yoo ta'u walgeettiin wal argaan uummata Oromoo biratti iddoo guddaa akka qabdu warri walga'e marii akka godhu warri waliin mari'ate immoo bu'aa akka buusu namni waliin mari'ate rakkoo isaa akka hiikkatu dhaloonni walga'e dhaloonni mataa walga'e mari'atee rakkoo isaa hiikkachuu akka danda'u warri rakkoo hiikkate immoo jaalala akka uumu warri immoo wal jaalate karaa hundaan akka milkaa'u jireenya akka saba ofiitti jiraachuu jireenya biyya ofiirratti abbaa ta'anii qabeenya ofiirrattis abbaa ta'anii dhaloota ofiirrattis abbaa ta'anii gammachuun jiraachuu jireenya qananii fi badhaadhinaa kan silaa fagootti kunnoo jedhan san kunnooti jedhanii of gidduutti arguun haga dhugaa dubbachuu yoo ta'e qalbii nagaa qabduu fi mataa fayyaa qabdu wal bira ta'anii yoo mari'atan fagoodha dhiyoodha jechuudha. Kanaaf yaa'iin kun yaa'ii milkii nuuf haa ta'u akka uummata Oromootti waliin mari'annee warra waan mari'anne karaa dhugaatiin karaa sirna qabeessa ta'een hojiitti hiikullee nu haa taasisu. Egaa yaa'iin keenya ammarraa kaasee ifaan akkuma ammaa agartan kana yaa'iin idilee 13ffaa kan giddugaleessa keenyaa kan eegale ta'uusaa asumaan isin himeeni jaarraan keessa jiru kunis jaarraa tolatti yeroo tolatti nuu kenname otoo hin ta'in yeroo mataan gurraachi kun cichee jabaatee gufuu gufaata hunda caccabsee keessa darbee waan uummata isaatiin wal ga'e waan uummanni keenya jaarraa hedduu irraa dhiibamee irraa dhabamee itti dhabamee itti rakkatee wal ga'uun wal arguun fala itti taatee har'a immoo guyyaanis nu eeyyamtee nuullee jabaannee lafaatti ol kaanee waan uummata Oromootiif waan wal geenyeef akkasitti nutu saba keenyaaf jira nutu uummata Oromootiif jira. Uummata Oromootiif jiraachuun keenya immoo gatii wal argaadhaa gatii wal geettii hiikaa dhugaa itti laannee waan itti wal geenyuuf kana sirriitti mataatti qabannee hojiitti kan hiiknu nuuf haa ta'uu isin jedha. Yaa'ii guddicha akka dhaabbataa itti geggeeffamnee gabaasa hojii jootaan jaan darbanii yookaan kurmaana lamaan darbanii kama gama hojiitiinis gama hojiitiinis waan barbaachisaa ta'e hundaa laallee galleen booda giddugaloonni keenya giddugala isaaniitti galanii yaa'ii godhatanii yaa'iin isaanii kunis immoo hojiilee hojjetaman hunda qo'atee kurmaanota lamaan hafan irratti cimina jiru ceesisuudhaan laafina jiru immoo cimsachuudhaan waan agartee hanqinoota kurmaanota dabartanii keessa jiru gabaasa isaanii sirriitti tokko tokkoon dhaggeeffatanii cimsachuudhaaf kan geggeeffannu. Kanaaf walumaa galatti yaa'ii yoggaa jennu dhaabbata keenya jechuudha. Yaa'ii yoggaa jennu yaa'iin kun maal yoggaa jennee yaa'iin galmoota dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa geggeessitoota galmootaa sadarkaa koonyaati irratti sadarkaa agartee wiirtuu irratti geggeessitoota keenya ta'ee galmoota keenyarraa kan walitti dhufan ta'ee dhimma amantii waaqeffannaa dhimma afaan Oromoo dhimma Oromummaa waan Oromoon qabdu hunda waan barnoonni keenya qabu hunda waan dhaabbanni keenya geggeessu hunda irratti mari'atee laalee akkaataa yaa'ii dhaabbataatiin irratti walii galle irratti hojii irratti maal fakkaanna kan jedhu bu'aa isaa kan laalu jechuudha. Yaa'ii jechuun dhaabbata kana jechuudha. Aangoo yaa'iidhaa olii wanti qabu hin jiru jechuudha dhaabbata kanatti. Sadarkaadhaan koreen jiru waan yaa'iin kun itti kennite raawwachiisaa jechuudha. Gama barnootaatiinis
waan yaa'iin kun murteef barnoota yaa'iin kun murteeffatetu barsiifamaa jechuudha. Sagantaan geggeeffamu kamuu kan yaa'ii kanaatiin murtaa'ee geggeeffamaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Yaa'iin qaama olaanaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa kanaati jechuudha. Eenyumtuu waan yaa'iin murteesse keessaa qooda qabaa jechuudha. Galmi hunduu irratti hirmaachuu qabaa. Dhimma dhaabbata keenyatti keessaa qooda qabdaa. Dhaloota bakka buutee dhuftee fuulduree keenyafillee sagantaa warra darbeetillee waan ta'eef kan dhaloota nurraa dhaalaniitti anarra ittiin jiraannu waan ta'eef sagantaa jabaadha jechuudha. Kanaaf yaa'iin waan hunda waan na murteeffatus wanna dhaloota keenya geggeeffatus dhaloota keenya of fuuldura kaawwachuudhaafis qaama aangoo qabu waan ta'eef qaama itti gaafatama qabu waan ta'eef galmaa kaasee galmi kamiyyuu gaafa hundeeffamu kaasee qaama yaa'ii kanaatu waan ta'eef akka sagantaa keenyattis wanti yaa'iin waan hin jirreef guyyaa yaa'ii guyyaa gammachuuti guyyaa walitti dhufuuti guyyaa immoo dhimma muramuu qabu muratee dhimma itti dabalachuu qabu dabalatee babal'ifatee itti deemnu waan ta'eef guyyaa cimaadha jechuudha. Kanaaf karaan egaa kanuma namni lama yoo wal bira gahe barnoota jira waan ta'eef namni lama mataan nama lamaa wal bira geenyan wahuma walitti himaa waan walitti musan keessaa barnoota qabaa jechuudha. Akkasiimi qilleensa akkamii jedheetu oggaa wal gaafatu maatiin akkamii jedhee oggaa wal gaafatu oggaa wal baru agartee iddoo garaagaraa dhufee wal bira taa'ee gaafa nagaa wal gaafatu irraa jalqabee waan waliin dubbatu walitti himatu waliif dhaamu barnoota keessa qabaa jechuudha. Kanaaf baga nama waan ofiitti irratti waan ofii murteeffatu taanee ta'uuf galma keenyatti galma warra keenyatti wal geenye Oromoodhani Oromoon tokko yookaan tokkoo jechuudha. Wanti qaama tokko gari tokko aduu gari tokko dukkanaa waan hin jirreef oggaa tokko boo'u qaamni keenya guutuun oggaa tokko gaddu gaddatti akka jirru beekne abbaa kun warra fila akkasiiti kun warra akkasiiti wanni jedhamu waan hin jiraatiniif Oromoon lama waan hin tahiniif hoo dhaloota tokko taanee jechuudha. Oggaa dhaloota hin tahin warra si kuffise waan ta'eef atuu warraan eegdu ka'uu kan gammadu sadhati hima beekta. Kanaaf karuma warra keenya deebinee akka warri keenya jiraachaa turet jiraannee qajeelfama isaanii san jiraachuun daanduma amma jenne daandii of ta'uudhaan waan ta'eef karuma kanarra deebinee karaa kanaan wal jabeessinee gaafa heera gadaa qajeelfama mataa isaatiin bulaa ture san of ta'ee jiraachaa ture san Oromoon osoo akka har'aa kana konkolaataa fi bilbilaa fi wanni baay'een hin jiraatin hanga har'aa kana caalaa wal beekaa ture jechuudha. Wal beekaa ture waliif beekaa ture of ta'ee wal ta'ee jiraachaa waan tureef sagantaa isaatiin jiraachaa waan tureef wanni isarraa hafe hin jiru jechuudha. Alagaan jidduu tana keessa waan hin jirreef qajeelfama tokkoon jiraachaa turanii nutis immoo itti galli keenya Oromoo kaleechaa san taanee argamuudha waan ta'eef sagantaa san arganneera sagantaa kaleecha uummata keenya harkaan loote san arganneera waan ta'eef bakka irraa fuufnee fi mataa ittiin diigamne yookaan dhibee ittiin diigamne waan argineef har'a kallattii adda addaatirraa walitti dhufnee yaa'ii keenya bakka adda addaatti gaggeeffachaa turre gaggeeffachaa jirra jechuudha. Hojjennee achiin keenya malee jechaanii miti. Walitti dhufnee dhibee kaleecha alagaa ittiin hiite san of keessaa baafne dawaa ishiitti barbaanne waan san of keessaa dhabamsiisuudhaan walitti dhufnee wal arginee mari'annee mari'atan gowwaan qabu waan ta'eef mari'annee
waan nu jalaa haftes ammaaf kan harkaa qabnu kan nu jalaa haftellee itti mari'achaa sirreeffachaa tottolfachaa kun achii dhufe kun godasanii dhufe kun akkanarraa dhufe utuu hin je'in Oromoon takka waan taateef Oromoon sagantaa mataa isaa qaba waan ta'eef waan alagaan nu jedduu beeksisan of jedduudha diinee walitti dhufnee mari'annee warri murtee biyya tanaa yookaan hiree biyya tanaa harkaa qabu warra sagantaa lafti tun beektu harkaa qabu waan ta'eef akkasitti quba ol qabaatanii dhaloonni waan isaatiin ol ka'e dugda isaatiin lafaa ol ka'e abbaa fedhan danda'u waan nama jiraachisaa waa saba tokkollee saba godha sagantaadha waan ta'eef nutillee sagantaa san kaleechaa san qabannee waan lafaa ol kaaneef heera uummata keenyaa san qabannee waan lafaa ol kaaneef ayyaantummaan isaaniitillee nu bira waan jiruuf isa humni amma jirru kunii fi humni ayyaantummaa sun walii gallee waan deemnuuf isaanillee yaadachaa isaanillee nu yaadachaa nutii kunis isaan yaadachaa isaanillee nu yaadachaa waan deemnuuf ammallee warri sagantaa tana lafaa ol kaase dhaloota haaraa dhaloota xixiqqaa kan boruuti lafa tana irratti hafee yeroo dheeraa umurii dheeraa jiraatu waan ta'eef dhaloonni xixiqqaan kun sagantaa kana lafaa ol kaasuun abdii guddaadha waan ta'eef of taanee jiraachuun dugda eenyuttuu gartannee yookaan sagantaa alagaatiin waan lafaa ol hin ta'iniif namni waan kana beeknee jabaannee itti hojjetachuu qabnaa kan jedhuun akka dhaamsatti dhaloota kanaaf dhaama gochaan hojiin agarsiifnee walitti dhufnee wal jaalannee wal jala yaanee irratti walii gallee nutillee nama waan taaneef amma arganne qajeelfama keenyallee arganne bakka irraa kufnellee beeynee irra dhibee saniif dawaallee argannee waan jirruuf jabaannee haa hojjennu jabaannee walii haa gallu wal jala haa yaanu bakka jirru walitti haa dhufnu inni jalqaba walirratti dhufu wal arguu wal arginaan mari'annaan furmaanni dhufe waan ta'eef dhaloota furmaata waan isin haa taasisu. Kaleessa maaliif Oromoon bakkaa bakka godina adda addaatti irraa agartee akka sabaatti kan wal ga'u dhiisiti ollaa fi ollaan buna dhugaa waliin dhuge hin qoratamaa miti maal dubbattanii bakka bunaa sanitti jabanaa irratti dubartiin maal haasoftee dhiirri maal haasoftee irra dabree dhirsaafneetiin maal dubbattan jechuu malee maal toof isaa kan gaafatu wayii dhabama kanaaf amma immoo baguma of taatanii galma agartee alagaan dhaloota keenyarraa kalee humnaan diigde san dachii warra keenyatti irratti lafa warra keenyatti irratti lafa akaakota keenyattiin ijaarramnee baga ijaarramnee walitti dhufnee isin jedhe jechuudha. Nuti galma warra abbaa Oromoo irraa walitti dhufnee biyye galma Tullu Hoollotis galma warra abbaa Oromooti galma Walqixxeetis galma warra abbaa Oromooti galma Bargaatis galma warra abbaa Oromootiiti. Waan gosa kanaa waan ganda kanaa waan akkasii waan akkanaa wayi qaba hin qabu jechuudha. Nutillee akka waliigalaatitti as keessa amma Oromoo jiraatu ture afaan dubbannu kunillee afaan Oromooti sagantaan nuti jiru kunoo an Oromooti jechuudha. Jaaramnee giddugaleessummaa jaarmaa keenyaa waaqeffannaa namoota safuu kalee qabdu san heera keenya uummata Oromoo kalee walii galchitee saba jabaa goote san karoorfannee safarannee walitti kennine san safara isaa walii himuu haga hojjetanne walii himuu nama akkamitti akka warra hojjetate eessaa kaaneessa geenye amman bal'anne amman guddanne maaltu noofa waan jedhu san walii himuudhaaf wal geenye yaa'iin kun kaa waan yaa'iidhaa olii waan hin jirreef waan yaa'iidhaa murate Oromoo waan hojjetuuf yaa'iin kun qaama olaanaa dhaabbata keenyaa
madaala dhaabbata keenyaa waan ta'eef dhaloota bakka buutanii dhuftanii warri dhaloota bakka bu'e immoo waan hin taane wanna ta'u immoo ta'uu qabaa wanni hojjetamuu qabu hojjechuu qabas dhaloota bakka buute waan asitti dhageeche waan asitti fudhatte gammachuu walta'iinsa waliigaltee asitti waliigalle galtanii galmoota keessan hawaasa keessan bakka buutanii dhuftaniif hubannoo gootanii hubannoo kennitanii waan hanqina san guutuudhaaf ciminaan hojjechuu waan immoo agartee ciminoo hojjennisan immoo itti fufsiisuudhaaf dhaloota bakka buute saniifis himuun dhaloota bakka buute sanis afaan isaanii taatanii sagantaa kana geggeessuun wal arguun dirqama waan ta'eef yaa'ii hoggaa jedhan waan guddaa akka ta'e akka hubattaniif jechuudha. Kanatti aansee warri bakka isin bu'e warri isin ergachuudhaaf fuuldura keessan dabareedhaan as ba'anii gabaasa isinii godhu tokkoffaa gama galmoota wal'addisuutiin gama barnoota amantii waaqeffannaa waliin gahuutiin kabiraa caasaalee hojii barbaachisoo kanneen akka koonyaadhaa banuudhaan leenjii hubannoo koreedhaa kennuutiin barnoota raagaa amantii waaqeffannaa fi tajaajila mana raagaa taasisuutiin meeshaalee barbaachisoo guuttachuu galmoota lafa tajaajila galmaa fi awwaalcha argatan kan jiru jira. Hojii isaa kana immoo bifa silaa fi xambahiinsa qabuun bifa milkiitiin hojjechuuf karoora yaa'ii waliigalaatiin sadarkaa dhaabbataatti mirkanaa'etu jira. Kanaaf karoora san immoo akkaataa raawwiif mijatu sadarkaa giddugaleessatiin qoqqoodameet giddugaleessonni immoo raawwii isaa san karoora dhaabbataa keessaa baasanii waan sadarkaa giddugaleessatti hojjechuu danda'an kurmaanaan kana waggaa keessatti kurmaana 4tu jira. Kurmaana qoqqoodatanii hojiitti jiran jechuudha. Kanaaf hojiilee kana keessa karoorri kana dura isin bira ga'ee jira. Yoo nama gabaasa isin himu raawwiin maal fakkaataa keessatti ni ilaallatanii jechuudha. Kan inni gabaasa isin himu cinaatti fakkeenyaaf hojiilee wala keessa waggaa kana keessa hojjetaman gama galmoota wal'addisuutti nu ilaallu haga kurmaana kanaatitti kurmaana duraa galmoota 6tu banamuuf karoorfame akka giddugaleessa kanaatti kurmaana lamaffaa keessas galmoota 6tu karoorfame. Kanaaf karoorri haga wala keessa waggaa galmoota meeqa ta'a? Galmoota 12 jechuudha. Kanaaf haala raawwii isaa immoo yoo ilaallu giddugaleessa kana keessatti galmoonni banaman kurmaana duraa keessa galmoota 14 12 kurmaana lamaffaa keessa galmoonni banaman 8 walitti qabaa galmoota 20tu baname jechuudha. Raawwii isaa dhibbentaadhaan yoo ilaallu dhibbaawwan yookaan dachaa gahuuf akkuma xiqqaa tafe dhibbentaadhaan yoo keenyu dhibbentaa 142.8 jechuudha. Karoora raawwii jechuudha raawwiin isaa. Kabiraa galmoota lafa tajaajila galmaa fi awwaalcha argatan galmoonni hedduun sochiirra kan jiranis yoo ta'u haga wala keessa kanaatti galmoonni lafa awwaalcha argatan yookaan lafa galma madda malkaa hawaas wiirtuu godina shawaa lixaati galma tulluu barraaq wiirtuu godina oromiyaa naannoo finfinneeti lafa badhiina isaan argatan kaasuma barbaachisaa yoo ta'e galmi biiftuu barii kaaree 266 maddi malkaa hawaas kaaree 800 galmi tulluu barraaq kaaree 5,597 malkaa qallaa kaaree 8,000 jahan bachoo kaaree 4,000 malkaan bargaa kaaree 600 galmi tulluu dorrobaa kaaree 2,229 argatanii galmoonni biraatis akkaataa silaa qajeelfama dhaabbataatiin sochii irratti kan argaman ta'uu isaati. Ammallee warra milkii haa taanu warra walitti qabamee waan ofii irratti abbaa ta'u ayyaanni warra abbaa Oromoodhaan haa taasisu nullee haa taanuun isin hin jira jechuudha. Kun egaa wanni as bahee fi akkuma abbaan galmoo asii jechaa ture anilleen gabaasa kutaa diinagdee yookaan faayinaansii giddugala keenya keessatti gaggeeffamaa wala keessa waggaa kana keessatti deemaa ture. Faayinaansiin giddugala keenya maal fakkaata akkaataa kamiin deemaa ture maal irra jira waan jedhu san isinii dhiyeessuufin as bahee waan ta'eef Sogaasoo rabbitee sobaraasoo hayyeetaayi dhageecha uumaa ganama. Abbo waaqaa yaame ayyoo lafaa hayyeetaayi
dhageecha uumaa ganamaa ajjeesa kaasoo rabbitee sobadaasoo hayyeeta dhageecha uumaa ganamaa beja guuree rabbisituun uumee hayyeeta dhageecha uumaa ganamaa Horaa bulaa warra waan keessan hojjetutaa kan dhaltan ergadhaa kan hortan elmadhaa inni isiniin jedha. Afaan Oromoo dubbachuu akka inni miti hama tokko erga baaseti barsiisaaleen afaan Oromoo dubbachuun erga hin danda'amne afaan Oromoo tunoo kolfuun hin danda'amu jedheen. Wee gaaffii qabaarees nu kofaltanii amma deebiin kanuma. Warra waan keessan ijaaru, warra dhaloota keessan ijaaru, warra eenyummaa dhaloota keessanii deebisu waan taataniif gammachuun kanaa olii hin jiru jechuudha. Hin jiraa? Hin jiru jechuudha. Kanatti gammaduu danda'uutu nurra jiraata. Of fuuldurallee qixuma kanaan beekuudhaan, wal beekuudhaan, walii beekuudhaan sadarkaa kamittuu akkuma amma dura deemaa turretti deemsa keenya keessatti jaalalaan hojii kana hojjechaa turre, jaalalaan wal hoogganaa turre. Adeemsi kun cimee itti fufuudhaan gara fuula duraatillee wal dhageenyee, waliin mari'annee, walitti quufnee, wal jala yaanee hojii of dura nu eeggatu ba'uu danda'uun nurra jiraata. Warra of ta'ee wal ta'ee abbaa biyya isaa ta'uu ayyaanni abbaa Oromoo nu haa taasisu. Isinillee taa'aa galatooma. Imbee gaamee Oromoon duruma jirti, qeerroon duruma jirti. Gaamee Oromoon tokko dura qeerroo cabe. Akkasii ture qeerroo jechuun daree loora mataa gurraachaa warra akkanaa kana miti. Abboota warri jajjaboo irraa fitanii warra kana waan biraa barsiisaniituma akkana dachaafatanii miire ammas qeerroo ilmaan karaa hin ba'a beektaa. Laal amantii yookaan namni tokko barsiisota se'a. Amantiin waaqeffannaa amantii biraatirraa garaagarummaa guddaa qaba. Akka sanii miti. Akka amantiin biraa jiru sanitti bakka amantiin biraa jiraatu sanitti miti. Akka inni barsiisanitti miti. Waaqeffannaa innaan afaanii jennu tokkoffaa irratti. Lafa tanaa lafee teenyaan, aadaa teenyaa, duudhaa teenyaan, jireenyaan, wal jaalachuudhaan, Oromummaa tamanuu. Lakki ani bacha namni jiru waaqeffataa ta'uu hin danda'amu? Hin danda'amu? Hin danda'u gaa. Namni waaqatti amane hundi nama waaqayyoo jechuun hin danda'amu biratti. Namni jalqaba ofitti amanee dugda isaatiin dhaabbachuu hin dandeenya. Ani Oromoodha nama jechuu danda'u. Fedhii Harargee haa ta'u, fedhii Naayiroobii haa ta'u, fedhii Echaa haa ta'u, Oromoon Oromoodha. Oromoo. Namatti hin toluudhaan oduun barannu yookaan itu oduun jedhee nama takkitti ni alaa laatu hin jiru. Lafti sun illee nyaati. Oromooti. Waaqeffataan ofitti amanaa Oromoodha abbaa isaatiitti amana. Namni abbaa ofitti nama ni namaan abbaan tokko ni nama. Abbaa bu'uura abbaa bu'uura hin beekne abbaa keenya jechuudha sana jala akkatti. Hojii waan namni mul'anne waan namni dubbanne hin beekne. Hojii kana waaqeffannaan amantiidha hoggaa jennu dhimma jireetii jechuudha. Dhimma jireetii jenna. Gaafa jirru danee daree adda turbiin keenya gadi baruun jirutti qananiidhaan akka jiraatu cubbuu waan hin dhiyeessinuuf irbuu waan hin dhiyeessinuuf dhaloonni keenya akka walii afaan wal jala hin baane akka walii hin abaarre akka walii hin miine akka yoo tokko dhabe tokko irraa oolee jiraatu jaalalaan fayyaadhaan nagaan waati maatiin keenya tokko jireenyi keenya hireen keenya tokko jennee hoggaa amantii orma amantiin jedhu akkam godhine afaan Oromoo ittiin hin dubbatu taanaa ati hin jirtu jechuudha. Maal gaggeeffattaree maal haa walitti dubbatta? Akkana waliin jenna mallattoodhaan. Namaan galaa? Keenya afaan Oromoo qaba sabni an biraan beeknu jechuudha. Kanaaf afaan tulamaan jedhamuun
afaan argeenyaa hin jiru gadaan sana bar ati gadaa tulamatti ati gadaa maal takal goddo gadaan gadaa Oromooti mire gadaa Oromooti gadaa Oromoo nan tokko waan biraa as guuranii achi guuranii amantiin akkana qajeelfamni amantii amma akkana waaqeffannaan akkasii fakkaatu gaara sirriya maaliif fakkaata reedu akkas fakkaate san mantaanu sanuma taanaa jechuudha keenya naan deemi fakkeenya jennu afaan Oromootiin waaqni nagayu jedhan akkas jedhanii ture humna afaan Oromootiin Oromoon hin nagaa jennan Oromootti dubbachuudhaaf jechi nan hanqatu Oromootti yaada kee ibsachuudhaaf afaan kiyyaan yeroo namni hin danqamu kan immoo waan inni goote gama waaqa barsiisuun xaaroon warri akkas taanii nama sirra jiraanii ana caalaan nayyoo fi waaqa kiyyaa inni tuma bennaa ture bakki nutti dhokadhee sarara isaatirraa bahee sekendii takkaaf waa balleechiyaaf bahee afaan tattaragadhee taa'u jira hin jiru bukkanni itti dhokattu bakki itti jalaa baattu ana caalayyuu isan na beeka dubbiin dubbii waaqatti miti dubbii dhalootatti innetuma amannee waaqeffannan akkasitti nama isaatti aman nama saba isaatti quufe nama waan dhaloota isaatti quufe nama haadha abbaa isaatti owwaate nama obboleessa isaa obboleettii isa kabaje kanaa hin jirtu dhimma gaafa duutee deemtaan dhimma gaafa jirtuutu gaafa duute duute awwaaluu aadaa teenyaa ture kana si qalee waan jedhan jira kurmoota kuja qallee kana waliin nyaannee ture akkasii keessatti bar dubbii jira jechuudha dubbii jira jechuudha qirca namaa taaneet harka walii laganneet wal dheechineet akka malee turree miire ilmaan abbaa tokko kana waan qeeffannaa ogaa jennu yaasan bakkatti deebisaa ammeenya Oromoo keessaa baasee garaagarummaa Oromoo keessaa baasee Oromoo ogaa jedhan afaan tokko na kaawwatan biyya ofiitti irratti lafee ofiitti irratti akka walitti amanan siyaasa diinagdeef jireenya kamiinuu akka namni addaan fuune haqa jiru argaatti akka walitti amananii dhaabuu ture kanaaf akkasii areeda dheereffadhu muradhu addadhu wani jedhamu jiru akkuma amma agarru kana kanaaf ati gaggeessaa keenyan guddaa galatoomii jedhaa tole hojii akka giddugala kanaatti hojjetamu dura bu'anii qindeessuudhaan hojjetuu jedhee manni marii giddugaleessa kaawwatee jira jechuudha. Namoota ta'uu danda'an namoota nuun deemuu danda'an gosa lamaa yoo gaggeessaa kutaa barnoota giddugala hordoftoota amantii waaqeffannaa giddugaleessaa ta'ee yoo filatame hojii milkii qabuun hojjetaa jedhamee laalamee Asmaraa Tolasaa gaggeessaa kutaa faayinaansii giddugala hordoftoota amantii waaqeffannaa giddugaleessaa ta'ee yoo filatame manni maree waan mirkaneessan immoo yaa'ii waan mirkaneessuu qabuuf asitti isinitti dhiyeessine waan ta'eef itti aansee uummanni Oromoo naandeemii qabaa miire naandeemii gaafa jedhu warra naandeemii jeen kan ammoo eebban gaggeeffatami bakka isaan irraa godhan illee hanqinni isaanii hanqina keenya waan ta'eef ni tikfata jechuudha. Ciminni isaanii illee immoo cimina keenya waan ta'eef ni jajjabeeffata jechuudha. Miseensa hordoftoota yookaan dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa galma tokko ta'uudhanii jechuudha karri itti aangootti fufuu danda'an akka dhaabbata keenyatti waan ta'eef kana namuu beekuti. Warri kun warra dhalootaan deeman haa ta'ani isaan irratti yookaan yeroo isaan nuun deeman kanatti uummanni Oromoo illee haa milkaa'u. Namoonni digdamman maqaa isin waame as nuu baatu jechuudha. Sitti quufee dhaloota keessaniif ergamu ta'a ajajamullee ta'a agartee waan saba ofiitiif waan aadaa keessanii waan duudhaa keessanii warra jabeessu ta'a kormooma. Har'a giddugaleessaa kun qofti godina 4 keessa kan of keessaa qabu kun gara galmoota 113 jira.